Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami irraan kabajaan toora fi jaallatamtoonni hordoftoonni chaanaala keenya. Egaa daawwattoonni kiyya viidiyoo irraa kana keessatti wanni waliin ilaallu furmaata nama osoo ati jaalattu dhiisee deemee waliin ilaallu. Nama osoo ati jaalattu badii tokko malee akkasumaan ka'ee dhiisee deeme tokko maal gochuu qabdu, maaltu akka sinirraa eegamu waliin ilaallu. Egaa daawwattoota kiyya warroonni chaanaala keenyaaf haarawwataa ta'an baga nagaa dhufeechaa YouTube chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun beekanaadha. Yaada garagaraadhaa qabaatan komentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoo keenya laayik sheer gootanii nu jajjabeessuun beekanaadha. Viidiyoo keenya hanga dhumatti daawwadhaadhaa nu faana turaan hordofaa jira. Egaa daawwattoota kiyya furmaanni nama osoo ati jaalattu badii tokko malee dhiisee deeme tokkoffaa wanti gochuu qabdu nama dhiisee deeme kana jala deemuu yookiin jala fiiguu qabdu. Kana yeroo isin jiru jechuudha. Egaa namni kun badii tokko malee osoo wanti tokko irraa hin rasin egaa dhiisee deeme jechuudha ni gala. Badii tokko malee namni kun deemuutti egaa ofitti amantan jechuudha. Yaani osoo wanti tokko irraa hin rasin osoo dogongora tokko hin jiraatan jechuudha. Egaa namni kun waan tokko osoo sirraa hin dhabin deemuu isatti egaa amanta jechuudha. Gonkumaayyuu jala deemuu inuma hin qabu, jala fiiguu hin qabu jechuudha. Ittillee bilbiltee yookiin qaamaallee bira dhattee rakkina sallee gaafatuma hin qabdu gonkumaayyuu. Maaliif jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Nama kana jala yeroo deemtan yookiin nama kana jala yeroo fiiddanii hayyaa walitti haa deebinu yookiin ammoo walitti bilbiltanii jechuudha isin gala. Jettanii yeroo kadhattanii deebiftan jechuudha. Namni suni isinitti of tuula jechuudha isin gala. Maal yaada namni kun ana malee hin jiraatu hin danda'u jedhutuun sammuu isaa keessa yookiin sammuu ishee keessa dhufa jechuudha ni gala. Kanaafuu yoo jala deemtee yookiin jala fiiddee bu'aa tokkollee siif hin qabu jechuudha ni gala. Yeroo nama kana jala haftee jala deemuu dhabdee zin jettee waan isaa itti dhiifte jechuudha. Namni sun yoo dhugaa ofii kan jaalatee jiraataas yookiin ammoo yoo jaalala hankee dhugaa qabaate jechuudha ofuufuu ni deebi'e jechuudha ni gala. Kanaafuu nama san jala deemuu kun nama sun qabdanii jechuun nama sun dhiisee deemu kun. Nama si dhiisee deeme kana yoo jalallee deemtee yookiin ammoo qaamallee bira dhattee sosobdee har'a deemtee jechuudha. Inni boruu deemuu hin sodaatu jechuudha gala. Maaliif tokkoffaa jaalala kan keen qabu, lammaffaa ammallee boruus inuma na deebifti. Namni kun namalee hin jiraatu jedhee waan yaaduuf jechuudha gala. Kanaafuu nama badii tokko malee sin dhiisee deeme tokko gonkumaayyuu jala deemuu hin qabne jechuudha. Yoo diddanii ammaas jala deemtan jechuudha. Namni sun isinitti of tuulaa deeme jechuudha ni gala. Namni kun namalee hin jiraatu waan jedhuuf jechuudha. Isinitti of tuulaa deeme. Ati immoo kabajaa dhabaa deemte jechuudha ni gala. Isa biratti xiqqaataa deemta kalas. Kabajaa of dhowwaa deemta. Kanaafuu namni tokko egaa badii tokko malee ka'ee si dhiisee deeme jaluma hafutuun gaariidha jechuudha. Yoo deebi'es deebi'e yoo immoo osoo hin deebiin achumaan hafee jechuudha ni gala. Haa hafu jechuudha rakkoo hin qabu. Maaliif namni kun dhugaatti sin jaalanne jechuudha. Osoo dhugaatti si jaalate deebi'uun ni mala jechuudha ni gala. Nama immoo sin jaalanne tokko waliin jireenya kan kee jiraatuun baay'ee tokko ni ulfaate jechuudha ni gala. Jireenya akkasii yoo namatti illee wayii namni sun yoo sinirraa deemee achumaan hafee siniif gaariidha jechuudha jireenya keessanii kan boruutti jechuudha ni gala. Kanaafuu yoo isinillee hin jaalattan jechuudha karaa keessan qurxi beekaati akka namni kunis hin jaalannee of amansiisuti garaa kan kee hidhadhuuti nama san dagachaa deemalee nama san jala deemtee waan kabajaa ofirraa fuutee nama sanillee ofitti boonsisuuf hin qabdu jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa viidiyoon keenya kanarraadhaa kana fakkaataa yaada garagaraadhaa qabaatan yaadni waan hin dubbamneef jechuudha. Komentii jalatti waan hin dogongorreef naa barreessadha. Yaada gaariif yoo qabaatan immoo komentii jalatti naa barreessaa jechuudha. Yaada keenya waliif jirre haaluma kanaan itti fufnaa viidiyoolee keenya laayik sheer gootanii jajjabeessuun ni barbaada. Viidiyoo birootti akka walitti deebinuuf waan hordoftaniif galatoomaa.